Godina Baalee aanaa gurraa dhaamoleetti jiraattonni gandoota Habroo fi Hokkoltuu rakkoo daangaa gama naannoo Somaaleetiin itti fufiinsaan isaan mudataa jiruun haala ulfaataa irra bu'anii jiraachuun himame. Uummanni gandoota kanneenii ji'oota 3 as lafisaa maqaa investimentiin weeraramuu hedduun qe'ee irraa buqqaafamu. Kanaafan ammoo humna addaa naannoo Somaaleetiin bahaa gala dhorkamuun beela irra bu'anii jiraachuu himu jiraattonni. Bulchaan aanichaa gama isaaniitiin rakkoo mudate furuuf hojjetaa jirra. Isaan rakkoo uuman jedhaman waliinis walumaan jirra jedhu. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Godina Baalee aanaa gurraa dhaamoleetti rakkoon daangaa gama daangaa naannoo Somaaleetiin erga mudate ji'oonni 3 lakkaa'amaniiru jedhu jiraattonni. Walitti bu'iinsa rakkoon kun hordofsiiseen hanga lubbuun namootaa gaaga'amuuttis gaheera. Walitti bu'iinsa mudate kanaaf qabiyyeen lafa Oromiyaa aanicha keessatti argamu humna addaa naannoo Somaalee fi abbootii qabeenyaa naannichaatiin humnaan weeraramuutu sababa ijoodha jedhan. Walitti bu'iinsa mudateen gandoota Hokkolaa fi Habroo jedhamanitti hawaasni rakkoo jabaarra bu'ee jiraachuu kan himan jiraattonni hedduun sababa kanaan qe'ee ofiirraa buqqa'uun gara iddoowwan birootti godaanuuf dirqamu. Gariin ammoo humna addaa poolisii Somaaleen marfamanii ba'aa gala dhorkamuun beelarra bu'anii jiraachuu himan. Naannoo keenya kana rakkoon daangaa hanga jalqabee bubbuleera. Naannoo ji'a 3 olii darbe haalli amma keessa jiru garuu walitti bu'iinsi kan ture haala ulfaataadhaan ture hanga kaleeree gaddaatitti iyyuu. Dhukaasni magaalota lama gidduu ture, Jibrii fi Libbee gidduu ture. Sababuma rakkoo daangaa kanaan uummanni horsiisee bulaadha. Waan jiraatuun gabaadhaan jiraata, qotateen jiraatu. Kanaan durallee hongeen irra ture akka baay'ee miidhamaa turanii irratti immoo karaan daangaa akkasitti citee Somaaleen kanarra buustee uummanni jaldeessu karra marsaddee hafe amma immoo beela'ee ganda Hokkoltuu guutumaan guututti iyyuu buqqa'ee jira. Ganda yoo xiqqaate kiiloomeetira 45 ol aanarraa fagaatu gadi fageenyaan kan argamu. Hongeen naannichatti mudatee turee fi rakkoo sababa daangaan hawaasa mudate kanaan wal qabatee namoonni 26 ta'an beelaan dhumuunis himameera. Lubbuun namootaa beelaan darban naannoo nama 26. Gandi kun ganda goota kanaan dura of dandahee Somaalee ofirraa qabaatu amma immoo humni waraanaa naannoo sanitti argamullee baay'ee humna ganda saniitii ol, humna gandaatii ol. Gandi lamaan iyyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin bulanii Habroona fi Hokkoltuu jedhamu. Warri Habroona halkan kalee halkaniin gabaa naannoo ganda Fullaaree keessa jedhamu argamu san dhaqanii wayita gabaachuuf deeman halkan sa'aatii 6 booda dhukaasatti dhukaastee harree isiin qabdullee irraa fudhatte naannoo nama 185 oli namni gabaa san gabachuuf kan san deemu. Hundaayyuu harreellee irraa fudhattee dubartii takkaa fi gurbaa tokkollee ajjeesti. Kanaan durallee akkasuma karaarra ta'ee nama tokko dhoofte. Kaayyoon weerara kanaa gandoota lameen gara naannoo Somaaleetti kutuudhaa jiru jiraattonni margaa fi bishaan dabalatee sababoota garaagaraatiin yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi uumamaa tureera kan jedhan maddi odeeffannoo keenya. Lolli amma nurratti baname kan kanaan duraarraa addadhaa jedhu. Adeemsi itti jiramu maqaa investimentiitiin hawaasa abbaa qabiyyee ta'e laficharraa buqqisanii guutuutti laficha dhuunfachuu fi naannoo Somaaleetti achi kutuudhaa jedhan. Hokkoltuutti amma buqqee jira. Nama mana 8,000 ol, abbaa warraa 8,000 ol. Kun qaachan galee kun immoo dallootti galanii namni tokko yoo isaan quba qabu hin jiru baqatanii halkan ba'an. Kan hafe ammoo ukkaanfamee hafellee jira namni muraasni hafe sunillee akkasumatti jira. Suni innillee yeroo eeggate namuma ka'u ta'a. Habroona ukkaanfamee akka jira gaara gubbaarratti marfamanii gadi bu'uu hin danda'an. Uummata akka hin dubbanne mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee sadarkaa godinaatti warra jiru hundiyyuu. Isaan lafuma sanii barbaadan manni gandoota lamaan san hiikuu barbaadan. Hawaasa qeensaa weeraramaa jiruufis ta'e uummata beelarra bu'ee jiruuf birmannaan gama qaama aangoorra jiruutiin taasifame hin jiru. Gochicha dhaabsisuun daangaa Oromiyaa kabachiisuufis tarkaanfiin fudhatame kan hin jirre ta'uu maddeen odeeffannoo OMN ibsaniiru. Haa ta'u malee bulchiinsi aanichaa dhimmicha irratti hojjetaa jiraachuu ibse. Bulchaa aanaa gurraa dhaamolee ta'uu isaanii jiraattota irraa odeeffachuun dhimmicha irratti deebii akka nuuf kennaniif kan itti bilbille namni ishee bayaan jedhaman rakkoo mudate jedhame furuuf hojjetaa jirra. Isaan rakkoo uuman jedhaman waliinis walumaan jirra deebii jedhu nuuf kennan. Rakkoo weerara lafaa buqqaatii fi beela hawaasa gandoota Habroo fi Hokkoltuu mudataa jira jedhame irratti garuu deebii bal'aa nuuf kennuuf hayyamamoo hin taane.
Oduu keenya itti aanuun dhumaatii jumlaa tuuta abbootii gadaa Karrayyuu hordofee humnoonni mootummaa hidhatan marsawwan sadiif qe'ee abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachuuf aggaammii godhuu hawaasni Karrayyuu himan. Mootummaan guyyaa boriis maatii wareegamtootaan kottaa aanaa irratti waliin araaramaa jedhee doorsisaa jira jedhu maanguddoonni Karrayyuu. Adeemsi araaraa fi gumaa Oromoo garuu sirnaa fi bakka qabaa kan jedhu hawaasichi adeemsi mootummaan itti jiru kun daldala siyaasaa waan ta'eef hin simannu jedhanii jiru. Abrahaam Birroo maanguddoota dubbiseera. Tuunni abbootii gadaa Karrayyuu kagadaamichillee erga ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin jumlaan dhumanii ji'a 8ffaa keessa jira. Hanga ammaan tanaa garuu yakkamtoonni yakka sukkanneessaa qulqulloota ilmaan Karrayyuu irratti qe'ee kabajamaa abbootii gadaatti raawwatan hin gaafatamne. Gumaan miseensota abbootii gadaa 15 cubbuudhaan dhumaniis hin baane. Muddeen tokko garuu seenaa hawaasa Karrayyuu dabree seenaa Oromtichaa keessatti guyyaa gurraacha dhaloota kanaa ta'ee yaadatama. Battala abbootiin gadaa Karrayyuu dhumuu gabaafametti mootummaan gochaa kana shaneetu raawwate jechuun waakkatee turus booda dhugaan dhokachuu akka hin dandeenye baruudhaan poolisii naannoo Oromiyaatiin dhumuu amane. Ajaji kun immoo waajjira olaanaa mootummaa naannichaarraa dabruu barame. Miseensonni caffee Oromiyaa fi paarlaamaa biyyattii akka obbo Taayyee Danda'aa fi Hangaasaa Ibraahim faan yakki kun yakka mootummaa ta'uu mirkaneessuun isaanis ni yaadatama. Mootummaan naannichaas gumaa baaseen araara buusa jechuun hawaasa Karrayyuu sossobaa doorsisaas ture. Haga ji'a 8 keessa jirru kanaa garuu diraamaa malee gumaan ba'ees hin jiru, araara bu'ees hin agarre. Guyyaa dhumaatii sanaa kaasee haga ammaan tanaa garuu qe'een ilmaan Karrayyuu xiyyeeffannoo humnoota dhiiga dheebotanii kana jalaa akka hin baane maanguddoonni Karrayyuu OMN dubbisee himanii jiru. Dhumaatii jumlaa tuuta abbootii gadaa Karrayyuu hordofee humnoonni mootummaa hidhatan marsaawwan 3f qe'ee abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf aggaammii godhuu hawaasi Karrayyuu nutti himanii jiru. Irra deddeebiidhaan waraana makalaakaa poolisii federaalaa fi Oromiyaa erguudhaan qe'ee abbootii gadaa weeraranii dhiiga dhangalaasuuf ammas carraaqqitti jiru jedhu maanguddoonni maqaan isaanii akka himamu hin feene. Qaamoleen kunneen gam tokkoon gumaa jechaa gama kan biraa immoo ajjechaa marsaa biraa karoorsaa akka jiran ummatichi yaaddoodhaan himachaa jira. Guyyaa borii jechuunis kibxata adoolessa 5 bara 2022 mootummaan maatii wareegamtootaa waajjira aanaa Fantaalleetti kottaa nu waliin araaramaa jedhee bilbilaan waamee doorsisaa akka jiru dubbatu maanguddoonni kunneen. Gumaa fi araarri abbootii gadaa sirna gadaa keessatti sirna mataasaa fi bakka qaba. Kana malees yakkamtoonni cubbuu hammana ga'u qulqulloota irratti raawwatan eenyummaan isaanii takka takkaan kan beekamu osoo hin gaafatamne gumaa fi araarri waajjira mootummaa keessatti godhamu diraamaa siyaasaaf malee dhugaa keenya galchuu fi miti jedhu. Karrayyuun gumaa adeemsaa fi bakka hin malletti daldala siyaasaaf qophaa'u hin simatu ka jedhan maanguddoonni dallaalonni caasaa mootummaa keessaa fi uummata keessa taa'uun dhugaa gara dabarsuuf jidduu deddeebitan nurraa dhaabbadhaa jechuun waamicha godhan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Yemenitti rakkoorra bu'anii jiran mootummaan Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin deebineef karra nutti cufateera jedhan. Dhalattoonni Oromoo baqattummaan biyya Yemen keessa jiraatan akka himanitti haala qabatamaa Yemen keessa jirtuun wal qabatee rakkoolee garaagaraaf saaxilamanii jiru. Waggaa tokkoon dura haleellaa boombii mana hidhaa baqattoonni itti guramanii turan irratti hidhattootaan raawwatameen lubbuun baqattoota dhibbootaan lakkaa'amanii haala suukanneessaan darbuun ni yaadatama. Ergasiis rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jirra jechuun dubbatu. Biyya wal waraansa waggoota dheeraa keessa jirtu Yemen keessatti jiruun baqattoota balaarra bu'uu hordofee lammiileen kunneen gara biyya isaaniitti deebi'uuf iyyataa turanii jiru. Bu'uuruma kanaan dhaabbanni godaantota addunyaa IOM lammiilee kanneen galmeessuun gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii garaagaraa gochaa turuu kan himan baqattoonni biyya Yemen jiraatan kunneen dhaabbatichi gara biyyaatti nu deebisuuf waa hunda xumurus mootummaan Itoophiyaa gara biyya keenyaatti akka hin deebine ulaanutti cufateera jedhu. Dhaabbanni IOM nuti biyyatti isin deebisuuf qophiidha, haa ta'u malee mootummaan keessan isin simachuuf hayyamamaa hin taane deebii jedhu nuuf kennee jedhu baqattoonni kunneen. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa akka lammiileen kunneen biyya isaaniitti deebi'aniif kan hayyamu taanaan ammas gara biyya isaaniitti isaan deebisuuf qophii ta'uusaa ibseera. Haalli keessa jiran akkaan yaachisaa ta'uu kan himan baqattoonni kunneen mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaatti karra cufatee balaa caaluuf saaxilurraa akka of qusatuuf gaafataniiru. Itoophiyaatti namoonni dhibee maariyyee jaldeessaatiin shakkaman 2 iddoo tursiisaa addaa seensifamuun himame. Namoonni iddoo tursiisaa addaa jiraachuun himame kun mallattooleen dhibee kanaa irratti mul'ateera.
Kanaanis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa dhibeen kun keessatti mul'achuu yookaan namoonni dhibee kanaan shakkaman keessa jiraachuun beekame 7 keessaa tokko ta'uuf dandeesseetti jedha gabaasni Reporter. Biyyoonni kunniin Itoophiyaa, Giinii, Laayibeeriyaa, Moozaambiik, Seeraaliyoon, Suudaanii fi Yuugaandaa ta'uu isaanii dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara Afrikaa Maatshii Shoomoyeetti wabeeffachuun gabaasee jira. Biyyoota kanneen keessatti namoonni 1,700 caalan gariin dhibee kanaan qabamuun mirkanaa'ee gariin ammoo shakkamanii bakka tursiisaa addaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Waliigalaan dhibeen kun biyyoota 50 ta'an keessatti mul'achuun isaas himamee jira. Namoonni Itoophiyaatti dhibee kanaan shakkamanii iddoo tursiisaa addaa seensifaman saamunni isaanii fudhatamee qorannoof gara biyya alaatti ergamu qondaala ministeera fayyaa maqaan isaanii hin eeramne wabeeffachuun gabaasee jira Reporter. Dhibeen kun tuttuqqaan namaa namatti yookaan beeladootarraa gara namaatti darbuuf kan danda'u wayitaa ta'u hanga lubbuudhaan dabarsuuttis kan gahudha jedhamee jira. Weerarri kun Itoophiyaatti akka hin babal'anneef hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu eera gabaasichi. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa gama isaatiin Itoophiyaatti namoonni dhibee maariyyee jaldeessaan shakkamanii iddoo tursiisaa addaa seensifaman jiru jechuun gabaasni barruu Riippoorteriin dhiyaate sobadhaa jedhe. Itoophiyaatti hanga yoonaa namni dhibee kanaan qabamuun mirkanaa'es ta'e sababa kanaan addatti baafame hin jiru jedhee jira. Oduu keenya itti aanuun waraanni Sudaan konkolaattonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara Itoophiyaa akka hin seenneef karaa cufe. Taateen kun kan ta'e daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa bakka qaxxaamuraa Qaalabaat jedhamu irrattidha jedhamee jira. Torbanii darbe Sudaan loltoonni booji'aman 7 waraana mootummaa Itoophiyaatiin bifa suukanneessaan na jalaa ajjeefamanii jiru jettee himachaa turte. Badiin kun yakka waraanaati kan jettu Sudaan haaloo akka baatu himte dhimmicha mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka himattus dubbatteetti. Liigiin Arabaa kan Sudaan keessatti miseensa taate biyyoonni lamaan dubbii akka qabbaneessaniif gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa taatee waxabajjii 22 raawwatame jedhame kana waraanni Itoophiyaa hin raawwanne jechuun haali taatee kana humnoota TPLFtu raawwatee jedhe. Wal waraansisee kan ture waraana Sudaan kan TPLFin deeggaramanii fi milishoota Itoophiyaa daangaarra turan gidduuttidha jedhe. Kana hordofee waraanni Sudaan meeshaalee gurguddaa naannawaa dahannoo waraana Itoophiyaa kanatti dhukaasuun gabaafamaa ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa afaan Arabaatiin dabarsaniin Sudaan rakkoo kana karaa nagaan akka waliin furtu jechuun waamicha godhaniifii turan. Yeroo muddamni kun dhalatee kaasee Sudaan karaa qaxxaamuraa daangaa Qaalabaat cuftee jirti. Lafti kun bakka walitti bu'iinsaati. Guyyaa kaleessaatii kaasee ammoo konkolaattonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii gara Itoophiyaa akka hin seenne ugguruu isheetu himame. Konkolaattonni fe'umsaa dhaabbatichaa kunniin lakkoofsaan hedduu wayitaa ta'an nyaataa fi meeshaalee gargaarsaa garaagaraa kan deddeebisanidha jedhamee jira. Sudaan daangaa irratti dhaabdee jirti konkolaattota kanneen bara darbe yeroo waraanni Tigraay eegalee kaaseeti Sudaan lafa Itoophiyaadhaan irratti wallee dhabbii qaban Alfaa Shaagaa jedhamu kan cufatte. Lafti Alfaa Shaagaa square kiiloomeetirii 260 bal'ataa jedhama. Lafa gabbataa oomisha saaliitiif oolu ta'uunis ibsamee jira. Biyyoonni lamaan dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattis waliigaltee hin qabani. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma. لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له. We got Islam religion, so for Allah given us. We have to say Alhamdulillah, He gave you comfort for us. It changed our mind to knowledge from ignorance.
democratic religious diversity tolerance source of knowledge it is universities include all branches of science. Say alhamdulillah Muslims all of you wahdahu la sharika lahu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له